Har'a allo jechuun gara walloo kan geessu yookiin gara daseefaatti kan geessu. Yeseeruba duraanuu wayi edaanuu duraanuu miidhaga yaadanii miidhama naadanii. Ashama akkam jirtu hordoftoota kiyya bakka jirtan nageenya sana qabu viidiyoo biraatti walitti deebiin jira. Viidiyoo kanatti akka bohaartan akka gammadu abdii guddaa sirraa qaba. Isin jalaa badeen ture egaa ji'a torban afur yookiin gara ji'a tokkootiif jechuudha. Erga yaana biyya galee reefin guyyaa har'aa Finfinneetti deebi'e jechuudha. Gara Wallagga Lixaatti galee jechuudha. Sanii fi isin duraa badeen jira. Kana booda viidiyoo yeroo yeroodhaan isin hojjechuun yaala. Namoonni chaanal kanaaf haaraa taatan yoo jiraatan subscribe gochuun dagatti. Mallattoo notification tuqaan si jechuu barbaada. Yaada yoo qabaattan koomentii barreessaa. Sirba galaana gaarumsaa duraanuu kan jedhu waliin reaaktii goonaa saniif nafaana turaan sin jedha gara viidiyoo. Asti galmii guddaa keessa namni guutee jira. Margi caffeen jiidhi lafa jira. Jaarsolii lama ta'anii jiru. Namooti immoo ta'anii dhaggeeffataa jiru. Yookiin jaarsuun gorsa ta'uu, mari'a ta'uu, araara ta'uu waan akkasii mul'isa jechuudha. Utubaa manaatti immoo marga jiidhaatu hidhamee jira. Marga jiidha jechuun yeroo irreechaa, yeroo araaraa, yeroo jaarsummaa, yeroo nama walitti araarsan illee marga jiidhaa qabataniiti kan isaan namoota walitti araarsanii nama fuusisan illee jechuudha. Saniif Oromoo biratti iddoo guddaa qaba jiidhi marga jechuudha. Asitti immoo marga gogaadha. Faallama sanaata. Eshi sun karaa eeboo qofa baata inni kun immoo muka isaa baata. Galaana gaarumsaa beektu kanaan dura sirba yeroo yeroodhaan hin baasunni tureetu sirba baasa. Sirbi inni baasu immoo ergaa gurguddaa of keessaa qaba. Wantoota dhaamsa of keessaa qabanidha. Haala yeroo irratti waan Oromoo fakkaatudha kan inni hojjetu jechuudha. Kan daarekti godhe immoo Leencoo Fiqiruuti. Leencoo Fiqiruu jechuun immoo beektu baay'ee keessanii sirboota hedduu daarekti godhee qaba. Keessumattuu dhiyee sirba dhiyeenya Afrikaa Awwaardii mo'atee kan guutuu baraasa daarekti godhe jechuudha. Kayyoo saangee ta'ullee beek sirboota ciccimoo erga Leencoo daarekti gochuu jalqabe sirboota ciccimoodha kan ba'aa jiranii ergaa gurguddaa keessumattuu viidiyoo kiliipii irratti jechuudha. Karra shaniinaan ittoola seena galma qabsoo kee warra seena minna fiduufan dhufee handhuura siifan qodduwatti sin deebisa. Karra shaniinaan ittoola seena galma qabsoo kee warra seena. Karra shaniinaan ittoola seenaa galma qabsoo kee lafa seenaa Finfinneedhaan jechaa jira jechuudha. Akka Finfinneetti agarsiisaa jira. Finfinneen karra shan qabdi jechuudha. Karra shan Finfinnee geessu jechaa jira jechuudha. Karra shan kan inni jechaa jiru. Karra shanan kana meeqa keessattu beekaya? Karra Finfinnee shanan jechuudha. Tokko karra Qaallitti yookiin karra Qaallusa jennu gara Qaallitti Bishooftuu geessu jechuudha. Karra Qarxii jechuun immoo gara Kaabaa geessu jechuudha. Karra Qorree jechuun immoo karra Jimmaa kan geessu jechuudha. Karra Alloo jechuun gara walloo kan geessu yookiin gara daseefaatti kan geessu jechuudha. Innaaf immoo karra Gafarsaati. Karra Gafarsa jechuun karra Ambooma kana gara Wallagga Lixaa gara Wallaggatti kan deemu jechuudha. Karra Gafarsaati inni. Kanaaf karra Finfinnee shanan jechuudha kan inni maqaa dheewu yaade. Warra kana jechuudha karra Finfinnee shanan jechuuni. Minna fiduufan dhufee handhuura siifan ijaara galma araara. Siifan ijaara galma araara. Galmi galmeedha mandhee hayyoota finna fiduun koosoo galaa dhaloota. Galma mandhee hayyoota. Galma jechuun iddoo hayyooti wal gaan, iddoo jaarsoniitti wal gaan, galma guddaa, iddoo wal gahii tii jechuudha galma jechuuni. Natti sirbuudhaaf haddatti nyaara nan sirba seete moo sirnan ijaara. Natti sirbuudhaaf haddatti nyaara nan sirba seete sirnan ijaara. Haddatti nyaara haddatti jechuun safuun beenne naman kabajne safuun beenne naman kabajne waan akkasitti nyaara haddatti jechuun jechuudha. An sirnan ijaaraa jechaa jira. Fuulletti laalee dhaqee madaalee daangaan lafa bargamaaree haati dhiiraa wayi lamaaree. Walirratti uume waliif nu uume mormii mataa dadhabaaree.
walirratti uume waliif nu uume mormi mataa dadhabaaree. Mormeet firaa wal dhabaaree. Gagaa hin sooratu bandama yoo hubatteef dubbiin sun lama qalbeeffannaan dubbiin kun lama warra wal nyaatu waa nyaatanii yoo waloomtaan balaa baatanii akka dhiigaan galaa nyaatanii yoom dadhabne karaa handheerate yoo dabellee lafee meelate xannachi yoom tiruu dhuunfate oololaniif takkaan sarmine itti deemaa jirra kichine kanaaf koo jigoo sirbine diinni keediina koo sobeessin alchaa. Namooti arfan kuni muka eebooti kan isaan baatanii deemaa jiranii. Abbaa wallaannataa jabaa jinaachaa. Asitti immoo naachi lafa jira. Nyaachas jira. Asiin wangoo kiyyeeyyii asiin qeerransa jira. Inni gidduusaa jira jechuudha. Waan kun ergama isaa danda'e qaba garuu naannoof naangallee. Seeruba duraanuu wayyoo edaanuu duraanuu sababni miidhama kootii miidhaga keeti. Sababni miidhama kootii miidhaga keeti akkas jechuun mammaaksi tokko illee jira. Miidhaga yaadanii miidhama naadaniidha. Duraanuu wayyoo edaanuu duraanuu sababni miidhama keenya miidhaga keenya. Duraanuu 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 wayyaa harcaasanii funaanuu. Wayyaa harcaasanii funaanuu. Kunillee harcaasanii funaanuu jechuudha. Innoo harcaasee funaanaaga. Namaan hin jedhama hawaasuma keessattiyyuu harcaasanii funaanuu jechuun nama ofii dubbii balleessee ofiis immoo sirreessuu yaadu jechuudha. Ofii balleessee ofiis immoo balleessaa sana immoo deebi'ee yookiin balleessaa sana deebi'ee furuuf yaadu. Deebi'ee immoo balleessu jechuudha. Wayyaa harcaasanii funaanuu. Inni harcaasee funaanaa dhiisi namaan jiru. Nama tokko tokkoon jira. Nama ofii balleessee ofii isaatii balleessaa sana immoo furuuf yaadu jechuudha. Maaliif yoo gargaartanii furtanii ofii deebi'ee waan balleessuuf jechuudha. Duraanuu 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 garaarra dugdoo sitti naanuu. Garaarra dugdoo sitti naanuu. Dafqa koo xuruurseen fide waan ormaa hin feenuu dide baarulee malee daftaroon toltu sirni gaafa siisichi simbittu. Sirni gaafa siisichi simbittu. Dafqa koo xuruurseen fide jechaadha. Yookiin kun qabsoo kanas ta'uu danda'a. Qabsoon keessiin dhiigame gatti lolee dhufe kana keessiin qabsoo kana jijjiirama kana fide yookiin jedheetu sirni gaafa simbittu jechuun sirnaan nama nyaataa kanaan dure sana deebi'ee nun bitu. Akka jedhuuti natti fakkaata akka kiyyatti sirbi kun dhaamsa gurguddaa fi ergaa gurguddaa keessaa qaba. Keessumattuu haala yeroo uummati keenya keessa jiru uummatumti Itoophiyaa keessa jiru keessumattuu Oromoo jechuudha. Ergaa gurguddaa dhaamsa gurguddaa fi barnoota guddaa kan irraa fudhannudha dhugaa. Baay'ee kiliippiin isaallee hedduu bareeda haala gaariin irratti hojjetameera. Maal akkasumatti jechaa osoo hin taane keessi suursa gadee kana ilaalame kan namaaf galu jechuudha. Viidiyoo isaa ilaalame leencoo fiqiruu hedduu irratti hojjetteetta dhugaa. Duraanuu 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 wayyaa harcaasanii funaanuu. Duraanuu 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 yoo gamtooman diinarra aanu. Yoo gamtooman diinarra aanu. Waan yeeyyii kanaa iddoon sirbaa kun lama tokko galma bareedaa guddaa kana keessatti sirbamaa jira. Tuutii namoota hirtuudhaan immoo mana citaa keessatti sirbaa jiranis jiru jechuudha. Ijaarra jennaan riqicha diiga sirni jarreenii duubatti fiiga. Ijaarra jennaan riqicha diiga sirni jarreenii duubatti fiiga. Akkas jechuun dhaamsa cimaadha kan inni ergaa jiraaf dabarsaa jiru jechuudha. Sirni jarreenii duubatti fiigaa. Nuti ni ijaarraa riqicha diigaa. Maaliif Oromoon akka beekamu biyya ijaaraa jira. Humni biyya diigaa jiru immoo hin jiraa jechuudha. Isaaniif dhaamsa ta'uu danda'a jedhee yaada ergaa siin kuni. Nachin beektu waan hidda dhiiga. Nachin beektu waan hiddaaf dhiiga. Hidda malee nachin dhiigu. Tolum yaana. Kiyaasii gugeen kun immoo mallattoo nageenyaati.
jarri gaffiga riqicha diiga galaana jeetu godaan isaa koosoo madaadan seetu riqicha diignaan galaana jeetu godaan isaa koosoo madaadan seetu. Muuziqaan kuni akka jiruun waa'ee nageenya wanta sirratti mul'atuuf jechoota inni jedhuu fi viidiyoo kanarra wantoota argamu hundi isaanii nageenya caffee viidiyoo jalqabaarraa kee jechuudha. Jaarsolii araaraarraa kee caffee lafa jiran utubaa manatti dhabanirraa kee achi deebi'u gugeen taa'ullee gugeen jiru sunillee mallattoo nageenya mallattoo araaraati gugeeni jechuudha. Waa'ee araara nageenya tokkummaadha kan inni labsaa jiru jechuudha. Muuziqaan kun baay'ee karaa ajaa'iba ta'edha kan inni namaaf ifu jechuudha. Baay'ee namaaf gala irratti hojjetameera baay'ee. Inni si nyaate nuufuu gugguufa. Inni si nyaate nuufuu gugguufa. Nyaachi kuni bineensota kanaa isaan aadaa biraatti fayyadamuu danda'u garuu akka yaaduu kan akka naaf godhutti nyaachi kuni nyaacha galaana keessa jiraata garuu bineensa hamaadha. Bineensa kamiifiyyuu hin hidhu hin nyaata namaafis hin hidhu jechuudha. Galaana yoo akka sabaatti fudhanne immoo saba keessa taa'ee wantoota nama nyaatu akka naachaatti namas ta'u nama jechuudha. Namoota uummata keessa taa'ee kan uummata nyaatu hin jira jechuudha. Sana ibsuufis ta'uu danda'a ibsuufis ta'uu danda'a garuu akka yaadutti jechuudha. Borno ciniinuu farraanu suufa. Borno ciniinuu farraanu suufa. Mormaan sirbuuko kaayoo dhala yoo dhaseete. Kaayoo dhawaa yoo dhaseete. Diigeen jiruuko dhabeen tiruuko waan an fayyaa qabu seete. Diigee jiruuko dhabee tiruuko waan hin fayyaa qabu seete jechuun miidhamas saas kan inni mul'ifachaa jiru jechuudha. Sitti keessumattuu namichi gurraachas kofiyyaa gurraachaa uffata gurraacha uffatu kun gadda cimaa qaba miidhama cimaa qaba. Garuu miidhama isaa sana dandamatee kan inni uummata keessa taa'aa jiru jechuudha. Akka gadda wayii qaba garaan isaa yookiin miidhama of keessaa qaba. Nattaasuuf taana akka beekne yaa jidda hajedhanii yaa jidda yaadacha atuu lafa yaa shaggar yaadacha atuu lafa dhaammadhu jedhanii dhammatee maaltu sirraa qaba gollallee biyya beetuba shururuu jedheen dadhabee urursa wayi gara harraffisu abukka wayi madaan fayyisu talwajee waraana labsu haqa korraa namuuna maqsu arribaadhee haraaran dabsu diinni kee diina kooso beessinaalcha abbaa wallaannataa jabaa jinaalcha yeseeruba duraanuu wayi edaanuu duraanuu sababni waa dhaba keenya wal dhaba keenya. Asirratti tokkummaa fakkeenyaa fi meeshaan kun meeshaa lolaati. Meeshaa lolaa kun immoo qobaasaa waa gochuu hin danda'u jechuudha. Eeboon kunis humna hin qabu, muki sunis qobaasaa waraanii madeessuu hin danda'u jechuudha. Gargar ba'ee jira. Sana walitti deebisanii tokkoomsuun immoo dirqama jechuudha. Injifachuudhaaf, loluudhaaf, tokkoomuudhaaf, galma ga'uudhaaf sana tokkoomsuun dirqama ta'a jechuudha. Sanii fi ergaa gurguddaa of keessaa qabu asirratti margi jiidhaan lafa jira. Asitti qarree eeboo jira, muki eeboo jira, kunillee jira. Namoota wal keessa jiran yookiin haala wal xaxees ta'uu danda'an. Maybe namni wanti hundumtuu gara barbaadetti hiikkachuu danda'a. Akkanaaf galutti garuu akkas jedhee yaadanii. Duraanuu wayii edaanuu duraanuu sababni danqama keenya wal laba keenya. Duraanuu 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 duraanuu. Wayyaa jaasanii funaanuu duraanuu 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 maraate diinii yoo wal taanuu. Maraate diinii yoo wal taanuu kana jechuun tokkummaa keenya namoota hin jaallanne baay'eetu jira diinni keenya jechuudha. Keessumaa yeroo Oromoon tokko ta'uu yeroo Oromoon tokko ta'ee qabsaa'u qaamni hin jaallanne jira. Qaamni yeroo hunda maraatu qaamni iyyuu jira jechuudha. Suniif isaaniifis dhaamsa guddaadha kuni. Nuuf immoo tokkummaa keenya akka cimsannuuf gara fuulduraatti hedduu kaka'umsa yookiin tokkummaa keenya cimee akka ta'uuf illee ergaa guddaa nuuf qaba jechuudha. Galma koos ijaareen kutaa ofirraatiif zaawaa butaa diinni diinumaanuun taluu duru sosobbaan ormaanuun furuu garu duraanuu 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 wayyaa jaasanii funaanuu duraanuu 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 yoo gamtoo mandiina
baanu. Jaarsi kun nama tola. Dhugaa muuziqaa baay'ee namatti toludha. Duraanu Galaana Gaaromsaa Daayireektar Leencoo Fiqiruu. Dhugaa muuziqaan kun ergaa hedduu of keessaa qaba. Baay'ee hojjetameera. Walaloonsaa, yeedaloonsaa, viidiyoonsaa, editingiinsaa waan itti hafe tokko hin qabu. Sineemaatoogiraafis Shimallis, Eliyaas Kebbedee, Laayit Darajjee, Ediiter Iyyoob Adimaasu. Iyyoob Adimaasu nama jabaadha. Yeroo darbe odaa awwaardii irratti awwaardii 2 nyaateeti jira. Sirboota booddee nabaa jiran baay'ee isaa ediitii isatti gochaa jira. Keessumattuu kan guutuu abarraa Afriimaa nyaatee isatti godhe. Kan arginu Abdusalaam illee karriidhaan beekamaadha. Arreenyi muuziqaa arreenji Anteenee Tafarraa Saaksoon Zerihuun Masinqoo Saamsoon Beez Gitaa Anteenee Booka kan warrooti jalaa qaban Margituu fi Siisay Tufaati. Piroodaaktiin Leencaa Maltiimiidiyaa dhugaa muuziqaa baay'ee bareedudha. Ulfaadha muuziqaa kana nu biraan ga'u keessa warri irratti hirmaatan hundi keessan galatooma. Yeroo biraa viidiyoo biraatti haga walitti deebi'utti nagaan tura.